Bakka bu'ootaaf mana maree federeeshinii hojii isaanii kan bara 2010 walgahii gamtaan geggeessaniin jalqaban. Afaan yaa'ii kata'an Abbaaduulaa Gammadaas walgahii isaanii xumuraa ta'uu walgahii danda'u gita isaanii kan mana maree federeeshinii obbo Yaalaw Abaatee waliin ta'uudhaan geggeessan. Walgahiin sun kan jalqabe Oromiyaaf naannoo daangaa Somaalee Itoophiyaa irratti walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan lubbuu dhaban yaadachuuf kadhaa yaadaaf qalbii gochuun ture. Walga'icha haasaan kan banan pirezidaanti Mulaatu Tashoomee waa'ee walitti bu'iinsa kanaa kaasuun dubbataniiru. Mootummaan nagaa eegsisuurra darbee kanneen badii dalagan murtiitti dhiyeessuuf hojii hojjetaa jira jedhan. Haala isaa bakka duriitti deebisuu akkasumas lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an deebisanii qubsiisuuf jaarsoliin biyyaa naannolee lamaanii hoogganoonni aadaa, abboonni amantii, dargaggoonni, dubartoonnii fi uummati naannoo lamaanii furmaata barbaaduuf mootummaa cina akka dhaabatan pirezidaantichi waamicha dabarsaniiru. Haasaan pirezidaantichaa garuu irra jireesse kafuulleeffate dhimmootii dinagdee irratti ture. Dinagdeen hongee bara 2009 mudate dandammachuusaaf waggaa darbe guddinni guddaan galmeeffamuusaa ibsan. የ2009 ዓመተ ምህረት የኢኮኖሚ እድገት መረጃ በቅርቡ የታወቀ በመሆኑ ኢኮኖሚያችን በአመቱ በአማካይ ragaan guddinaa dinagdee kan bara 2009 dhiyeenya waan beekameef jecha dinagdeen keenya waggaatti guddina dhibbarraa harka 10.9 agarsiisuusaa mul'isa. Ba'iin kunis dinagdeen keenya haala cimaadhaan dandamachuusaa kan agarsiisu akkasumas immoo waggaa kana keessa guddina ni argama jedhamee tilmaamamee ture dhibbarraa harka 11.1 waliin walitti dhiyeenya qabaachuusaa hubachuu ni danda'ama. Pirezidaantichi dhimma siyaasaa isaan kaasan keessaa filannoo biyyoolessaa kan bara 2012 akka sirna filannoo fooyyeffameen kan geggeeffamu ta'uusaati. Sirni filannoo Itoophiyaa sirna caalmaan sagaleen ta'uun heera irratti tuqameera. Marii Ihaadegiif mormitoota gidduutti geggeeffamaa jiru taansuudhaan garuu sirni kun gara sirna wal madaaluutti yookaan immoo lamaan of keessaa qabuutti jijjiirama jedhamee eegama. ይህ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛው ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት mariin kun marii gamtaa shanaffaa kan mana maree bakka bu'ootaa uummataa federeeshinii kan riippaabilikii federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa fi kan waggaa hojii sadaffaadha. Walga'iin haaraan kun kan geggeeffame nama siyaasaa paartii biyya bulchu hangafa kataan Abbaaduulaa Gammadaa borumtaa isaan itti gaafatama afaan yaa'ii mootummaa ta'anii itti fufuuf fedha akka hin qabaanne beeksisanitti ture. Afaan yaa'iin kun itti gaafatama sana gadhiisuuf xalayaa galfachuu isaanii miidiyaalee hawaasaa adda addaan gabaasamaa akka ture kan mirkaneessan dilbata kaleessaa ture. Itti gaafatamarra akka hin turre sababaaleen godhan jiru fedha isaas hin qabu jedhan Abbaaduulaan. አሁን በደረስኩበት ደረጃ እንደ ህዝብ በዚህ ኃላፊነት ለመቀጠል የማያስችሉን ምክንያቶች በመኖራቸውና ፍላጎቱም sadarkaan ammarra jirutti itti gaafatama kanaan akkan ittiin fufne sababaaleen godhan jiraachuu isaaniitii fi fedhiis waan hin qabneef aangoo gadhiisuudhaaf dhaaba koof mana maree bakka bu'ootaa gaafadheen jira. Dursanii itti gaafatamaa waraana qabaachuu isaanii kan achi as ba'an Abbaaduulaa Gammadaa aangoo jeneraalummaarraa gara siviilitti kaca'aniif itti gaafatama adda addaarra turanii ka tajaajilanis hanga tokko erga turanii booda. Ministeera ittisaarraa hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatama olaanaarra turan. Aangawaa OPDO dhageetti qaban keessaas tokko. Erga aangoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa gadhiisanillee dhimma siyaasa naannoo sanaa keessaa yeroo isaan qooda qabaatan tureera. Akkuma mormiin Oromiyaa jalqabameen uummata mariisisuuf hooggana gara Shawaa dhiyaatti ergaman keessaa tokko turan. Afaan yaa'ii ta'uudhaan yeroo hojjetan kun waggaa itti gaafatama lammaffaa innaa ta'u utuun xumuriin aangoo gadhiisuuf gaafatan. Sababaa isaan gama ilaaleen yaadawwan adda addaa dhiyaatanis isaan garuu gara fuula duraatti uummataaf ka beeksisan ta'uu dubbatan. ድርጅትና ተወካዮች ምክር ቤት ሁኔታውን አይተው ህጋዊ መስመሩን ተከትሎ dhaabni koof manni maree bakka bu'ootaa haala isaa ilaalanii daandii seeraa gama ordofeen gaaffiin koo deebii sirrii argata. Gaaffiin koo deebii sirrii ta'e innaa argatu taayitaa afaan yaa'ii mootummaa gadhiisuudhaaf sababaa kanneen ta'an bal'inaan uummataaf nan ibsa. Ammasitti garuu akkuma itti gaafatama uummataa nama qabu tokkootti hojii koo mana maree keessatti tan fufa. Yeroo gabaabaa keessattis deebii argadhee gaaffiin koo ni milkaa'a jedheen amana.
Gaaffiin koo taayitaa afaan yaa'ii gadhiisuu ta'us uummata na filatee fi dhaaba na filachiise waanan kabajuuf jecha miseensa mana maree bakka bu'ootaa ta'ee ittan fufa. Sanaan ala hojiin uummata fayyadan yeroo jiraatan yeroon qabutti bobba'ee nan tajaajila. Kun akka beekamu. Wanti kanaan ala ta'e gaaffichi deebii innaa argatu bal'inaan kan dhiyaatu ta'u carraa kanaan ibsuun fedha. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii taayitaa gadhiisuu afaan yaa'ichaa ilaalchisee deebii kennee jira. Ministeerri waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo akka jedhanitti xalayaa hojii gadhiisuuf dhiyaate sun ilaalamaa jira. የተከበሩ አቶ አባዱላ ገመዳ የፍልይ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ kabajamoon obbo Abbaaduulaa Gammadaa afaan yaa'ii mana maree mul'inatti kan dhiyeessan xalayaan hojii ittiin gadhiisan itti gaafatama ammarra jiraniin itti fufuu akka hin dandeenye waajjira dhaaba isaanii OPDO akkasumas immoo kabajamoo muummicha ministeeraatiif xalayaa hojii ittiin gadhiisan dhiyeessuun isaanii sirriidha. Xalayaa kana galchan malee amma hojiirra jiru akkaataa hojii dhaabichaan ilaalamee ennaa eeyyamamu kan gadhiisani kan inni ta'u. Afaan yaa'ii kataan Abbaaduulaa Gammadaaf giti isaanii federeeshinii obbo Yaalawaa Baatee waliin kan geggeessame baniinsa walga'ichaa irratti muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif aangawoonni mootummaa olaanoon kabroon argamaniiru. Lammaan tan caqasuu jettan turraa doonii VOA sagantaa.